mootummaan Eertiraa dooniiwwan meeshaalee waraanaa gurguddaa fe'anii Azerbaaijaan irraa gara Itoophiyaatti imalaa turan galaana diimaa irratti to'achuu beeksise. Dooniiwwan kanneenis karaa dho'isaatiin meeshaalee waraanaa gurguddoo biyyoota lixaa irraa fe'anii gara Itoophiyaatti osoo geessaa jiranii akka to'atee jiru gabaasa guyyaa kaleessaa baaseen addeessee jira. Pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqii barbaacha ulaa galaanaa Itoophiyaan itti jirtu busheessuudhaan gochi Itoophiyaan itti jirtu kun gatii isii kafalchiisa jechuudhaan guyyaa kaleessaa miidiyaa biyyattii irratti dubbatee jira. Yaaddoo waraanni Eertiraadhaa akka guutuu addunyaatti uumaa jiru gabaasa bal'aa keessatti isin biraan geenya nu hordofa. In Egypt and Ethiopia, as you know, they've been fighting over the dam. Ethiopia built a dam with United States money largely. It's one of the largest dams in the world, and it has one little problem. It doesn't allow much water going into the Nile River. Odeeffannoo gama biraatiin ammoo pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp yeroo sadaffaadhaaf waa'ee hidha haaromsa guddicha laga Abbayyaa irra deebi'uudhaan dubbate. Pirezidaantichi inumaa tokko juutti ani silaa osoo Masrii ta'e yoo Itoophiyaan bishaan jiruuf jireenyi Masrii irratti hundaa'u kana dhugumatti kan cuusu taate nan haleela jechuudhaan dubbate. Gama biraatiin ammoo pirezidaantichi hidhi guddichi Abbayyaa maallaqa Ameerikaan gargaarsa gooteen ijaarame jechuudhaan dubbate. Dubbiin tun ammoo mootummaa Itoophiyaa biratti akka malee dheekkamsa kaasaati jirti. Gabaasa guutuu keessatti kanallee kan isin biraan geenyu ta'a kabajamtoota daawwattoota keenya warreen chaanaala keenyaaf haaraa taatan subscribe godhuu hin dagatina. Viidiyoon ammoo namoota hedduu bira akka qabduuf laayikii fi sheer godhuun wal biraan gaha. Pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqii barbaacha ulaa galaanaa Itoophiyaan itti jirtu hammeessuudhaan gochi Itoophiyaan raawwachaa jirtu kun gocha maal na dhibdeeti gatii guddoo isii kafalchiisuuf ta'a jechuun dubbate. Pirezidaantiin erga Eertiraan hundooftee kophaa isaatti bulchaa jiran kun gaafii fi deebii televezyiinii biyyaalessa biyyattiitiif kennaniin dubbiiwwan jajjaboo fi sodaachisoo dubbatee jira. Gaafii fi deebii kutaa duraa uummataaf ifatee irratti xalayaa dhihoo mootummaan Itoophiyaa dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti ergee himannaa sobaa dirree taa'u jechuudhaanis deebisee jira. Waraanni Eertiraa bakkeewwan Itoophiyaa daangaarra jiran to'atee akka jiruu fi badiiwwan hamaa dalagaa jiru jechuudhaan mootummaan Itoophiyaa UN'tti himattee turte. Kuni soba rakisha dirree taa'u jechuudhaan himannaa mootummaa Itoophiyaa kan waakkatan pirezidaantii Isaayyaas paartiin badhaadhinaa qophii waraanaa taasisuu dho'isuudhaaf soba rakisha kana addunyaaf dhiyeessaa jirti jechuunis qeeqe. Gaafii fi deebii isaanii sa'aatii 2 oliif ture kanarratti waa'ee ulaa galaana Itoophiyaa siyaasaa idil addunyaa bara bulchiinsa duraa pirezidaantii Tiraamp hariiroo Eertiraatii fi US fooyya'uu dhimmoota biyyoota ollaatii fi kanneen birootiin wal qabataniis kaasee jira. Pirezidaantii Isaayyaas gaafii deebii isaaniitiin Itoophiyaan walitti bu'insa garaagaraatiin raafamaa waan jirtuuf dandeettii biyya teenya durattiin dhaabbattu hin qabdu jechuunis dubbate. Abdiin bara bulchiinsa ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed maal na dhibdeedhaan biyyattii gara hallayyaatti oofaa jira jechuun dubbate. Waliigaltee Piriitooriyaatiin booda waan uume hubachuuf nama rakkisa kan jedhan pirezidaantii Isaayyaas waliigalteen san maaliif qajeelummaadhaan hojii irra ooluu dide jechuunis gaafate. Mootummaan Itoophiyaa faannoo irrattis gocha maal na dhibdeetiin yakka waraanaa raawwachaa jira jechuun pirezidaantichi dubbata. Yeroo Itoophiyaa keessa hoggarrii agarruu kan mul'atee hin beeknedha kan jedhan pirezidaantii Isaayyaas kanaaf immoo paartiin biyya bulchuu itti gaafatamuu qabaas jee. Paartiin badhaadhinaa rakkoo biyyattii Itoophiyaa gaagaa jirtu furuu dhiisee akkamitti Eertiraa irratti lola banuudhaaf yaade jechuunis gaafiif deebii miidiyaa wajjin taasisa kanarratti dubbatee jira. Hariiroon Itoophiyaa fi Eertiraa waliigaltee bara 2018 booda fooyya'uus adeemsa keessa laafaa wal dura dhaabbannatti cehee jira. Biyyi tokko isa kaaniin lola natti kaasuuf jechuun wal himataati jiru. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed waxabajjii keessa yeroo paarlaamaa irratti dubbatanitti Itoophiyaan Eertiraa wajjin lola seenuu akka hin barbaanne dubbate. Xiinxaltoonni garuu haala amma jiruun walitti bu'insi dhalachuu mala biyyoonni lamaanis miidhaa hamaa keessa akka bu'u mala nakeeku. Mul'anni keenya wal ta'umsaa fi hariiroo cimaa uumuu ture kan jedhan pirezidaantii Isaayyaas haa ta'u malee mootummaan Itoophiyaa afaaniin waraanaa labseeti jira jechuun himata. Itoophiyaan ammoo Eertiraa irratti lola kana baruudhaaf deeggarsa Faransaayii fi Ameerikaa akkasuma Dubaay akka qabdu kan dubbatu pirezidaantichi kuni garuu Itoophiyaa gatii guddoo kafalchiise jechuun dubbata. Meeshaa waraanaa guyyaa guyyaadhaan biyyoota addunyaa irraa bitee gara biyyaatti galchaa akka jiru mootummaan Eertiraa kan himate hoggaa ta'u doonii meeshaa waraanaa Azerbaaijaan irraa fiitee gara Itoophiyaatti imalaa turtes galaana diimaa irratti akka to'annoo jala oolchanii jiran dubbatan. Mootummaan Abiy Ahmed abdii kutachuu irraa kan ka'e adeemsa balaa hamaa qabu kana raawwachaa jira kan jiru pirezidaantii Isaayyaas gama keenyaan ammoo sodaata akka hin qabnu jechuunis uummata isaatiif ergaa dhaameeti jira. Haa ta'u malee uummatoonni Itoophiyaatii fi ollaan keenya hundinuu dhimmicha of eeggannoodhaan
ilaaluu qaba jechuunis akeekkachiise. Pirezidaantii Isaayyaas dhimmoota ijoo kaasan keessaa tokko dhimma ulaa galaanaa Itoophiyaa kan dhiyeenyaa muummichi ministeeraa irra deddeebiidhaan dubbachaa jirudha. Gaafii Itoophiyaan barbaacha ulaa galaanaatiif taasisaa jirtu kana ammoo pirezidaantii Isaayyaas biyyattiin xiyyeeffannoo argachuudhaaf waan kana taasisaa jirtu kan joogaa ta'uu dhimmoota ji'oopolitikaa waliinis akka wal qabatu hima. Gocha maalna dibdee Itoophiyaan raawwachaa jirtu kana duuba ammoo humnoonni biraatiis akka jiran ifatti ni amanna jechuun hima. Itti dabaluunis bara 1940 mirgi kolonii jalaa bahuu keenya kan dhoorkamne sababa wal fakkaataadhaan akka ta'e yaadachiisuudhaan Itoophiyaan tasuma ulaa galaanaa argachuu hin qabdu jechuunis pirezidaantichi akeekkachiisa. Paartiin badhaadhinaa yeroo tokko buufata doonii Jabuutii dhiisuun oomisha doolaara biliyoona 4 ta'uu gara Asabitti jijjiiruudhaaf yaada kaasee ture jechuun pirezidaantii Isaayyaas hima. Nuti ammoo biyya ollaa miidhuudhaaf karoora akkanaa hin qabnu yeruma sanatti dura dhaabbannee yaada isaanii san harkaa fashileessine jechuun hima. Gama Somaalilaandiitiinis buufata dooniitii fi bakka humna galaanaa qubsiifatan ijaarrachuudhaaf yaalii godhanii biyyoota Somaalee jidduutti qoqqoodaminsa uumuudhaaf mootummaan Itoophiyaa akka yaalee ture himuudhaan gochi Itoophiyaan itti jirtu kun gocha maalna dibdee gatii guddoo isii kafalchiisuudha jechuun pirezidaantichi himeeti jira. Yoo dhugaa dubbanna ta'e mootummaan badhaadhinaa rakkoo biyyattii keessatti isa danqaa jirtuufu furmaata dhabeeti jira waan ta'eef tasuma biyyoota ollaatii wajjin waraanatti galuu akka hin dandeenyes pirezidaantichi ni hima. Haa ta'u malee Itoophiyaan abjuu pirezidaantii Yuunaayitid Arab Emireet fudhachuudhaan buufata doonii to'annoo keenya jala jiru naannicha keessatti ijaaranne jechuudhaan socho'aa jirti jechuunis hima. Waraana keessa seenuuf fedha hin qabnu kan jaan pirezidaantiin Eertiraa biyyi kamuu garuu yoo waraanaaf nu barbaadde deebisaa laaleessaa kan hin jechuunis hima. Ollaa keenya irratti gaafiis ta'ee fedhiinaaf mala ja'uu hin qabnu garuu haleellaan tasaa biyya keenya irratti yoo kan raawwatamu taate deebisaa akkam akka kenninu nutuu ni beekne jechuunis hima. Gama kaaniin ammoo aangoonni Itoophiyaa Eertiraa waliin lola seenuu akka hin barbaanne kan himan hoggaa ta'u ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad galaana diimaadhaaf jecha Eertiraa waliin lolatti akka hin seenne yaa'ii paarlaamaa biyyattii irratti dubbataniiti jiru. Pirezidaantii Isaayyaas dubbii isaaniin meeshaalee waraanaa mootummaan Itoophiyaa bitaa jira ja'anis ifatti kaaseeti jira. Badhaadhinni dirooniiwwan bitee fi misaayilota fageenya dheeraa tarkaanfiiwwanii fi haleellaa guddaa Eertiraa irratti ittiin raawwatu bitatee nutti hin dhaadachaa jira jechuunis pirezidaantichi himate. Kuni ammoo waan nama ajaa'ibuu miti namoota seenaa hin qabne biratti waan guddoo ta'uu danda'a. Eertiraadhaaf ammoo kun waan salphaadha jechuunis humna waraanaa Itoophiyaa xiqqeesse. Gorsi keenya ammoo uummanni Itoophiyaa waraana faayidaa isiniif hin qabne kanatti hin galina jechuudha kan jiru pirezidaantichi rakkinoota dhugaa furuudhaaf ammoo xiyyeeffannoon kan namuufii qaba jechuunis dubbata. Itti dabaluunis dhaadannoo mootummaan Itoophiyaa amma nurratti godhaa jiru kana guutumaa guututti tuffannee dhiifne jechuu keenyaa miti. Tasa yoo Itoophiyaan waraana nurratti bante ammoo deebisaa laaleessaa kan hin jechuunis pirezidaantichi TV biyyaalessaa irratti dubbateeti jira. Oduu gama biraatiin ammoo Itoophiyaan irra caalaa hidha haaromsaa guddicha maallaqa Ameerikaatiin ijaarte jechuudhaan Doonaald Tiraamp yeroo sadaffaadhaaf irra deebiidhaan dubbatan. In Egypt and Ethiopia, as you know, they've been fighting over the dam. Ethiopia built a dam with United States money largely. It's one of the largest dams in the world, and it has one little problem. It doesn't allow much water going into the Nile River. Pirezidaanti Tiraamp walgahii seneetoroota Riippaabilikaanii wajjin Jimma Dabretaa isanii irratti ammaas irra deebiidhaan waa'ee hidha haaromsaa kana kaasaniiti jiru. Tiraamp akka suuraa fi ragaalee saatalaayitii irraa argatetti hidhichi laga Abbaay kan Itoophiyaan ijaarte addunyaarraa isa guddaadha jechuun dubbata. Kuni ammoo biyya Masrii tan jireenya isii guutuu laga Naayil irratti hirkachiifte akka malee miidhuu akka danda'u hime. Tiraamp gara Masrii looguudhaan irra deddeebiidhaan dhimma kana dubbachaa kan jiru hoggaa ta'u garuu hidhaan laga Abbaay baasii lammiilee Itoophiyaatiin ijaaramee xumura irra gaheeti jira. Hidhicha ijaartee xumuruun fulbana dhufu eebbisuudhaafis deemti. Mootummaan Itoophiyaa kanaan dura loogummaa Ameerikaa ifatti ibsuudhaan mormaa kan ture hoggaa ta'u amma garuu dubbii Tiraamp kanaaf deebisaa takkallee kennaa hin jiru. Torbaaniin dura ammoo pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp waldhabdeen hidha haaromsaa Itoophiyaa fi Masrii jidduu ture hatattamaan furmaata argachuu akka qabus dubbatanii turan. Mootummaan Masriitis Tiraamp galateeffachuudhaan yaada isaanii kana akka deeggaran fudhatanii turan. Inumaatu Tiraamp akka jirutti silaan mootummaan Masrii taadde dhugumatti mootummaan bishaan biititiyyaa paarsantaa 97 guutuu irratti hirkattee jiraattu kana kanarraa hiitu silaa taate kallattiiniin haleellaa irratti raawwadha jechuunis hima. Waayit Haawus keessatti walgahii barreessaa naatoo Maark Ruutee waliin taasisan irratti waa'ee hidha haaromsaa Itoophiyaan xumura irra dhaqqabsiifte kana dubbata.